እዚህ ጋር የ30 ሰከንድ ስለ ራሴ ልንገራችሁ። በተሰማችሁ ስሜት ሰዎች ብዙ ሰዎች ደውላችሁልኝ ነበረ። አመሰግናለሁ። ስለ እኔ ጤንነት ስለተጨነቃችሁ ስለ ሞቴም ያወጃችሁ አላችሁ። በቲክቶክ እና በፌስቡክ የቀብሩን ቦታ አልተናገራችሁም እና እሱ ይቀራችኋል እና ትንሽ ስነ ምግባር ባለው መልኩ ብንከባበር፣ ስራ ስለ ብንከባበር በጣም አሪፍ ነው። ታሟል ሲባል ሞተ፣ ሞቷል ሲባል ተቀበረ፣ ተቀበረ ሲባል ተነሳ። እነዚህ ወሬዎች ትንሽ ያስቸግራሉ። እኔ እዚህ ሳገለግላችሁ እኔ ነኝ፣ ለቤተሰብ ግን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሰው ነኝ። እናንተ ለቤተሰባችሁ እንደምታስፈልጉት ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ የምትጽፉትን ጽሑፍ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ አድርጉ። አርቲስት ነፃነት ወርቅኔ ዲቤ ተሳይሰ ሙደቴን አዱኛ ተነራ ቦቀቴ ጅራ አርቲስት ነፃነት ወርቅኔ osoo lubbuun jiru gaafa dhukkubsatee jiru namoonni hedduun du'a isaa karaa sooshaal miidiyaatiin hafarsuu laalchisee dhaamsa gaafa lubbuun jiru dhaammate qabaa. Kan ammoo bal'ina oduu lammii miidiyaa akkasitti isinii dhiyeessina. Itoophiyaa fi Hindiin lammiileen isaanii paaspoortii diipiloomaasii qabaniif imala viizaa bilisaa ta'e qopheessuuf waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen tun lammiilee Itoophiyaatiif bu'aa akkamii buusa kajuu bal'ina oduu keessa qabanne. Somaliland keessatti jiraattonni magaalaa Hargeysaa kumaatamaan lakkaa'aman hariiroo biyyi United Arabii fi Somaliland waliin qaban deeggaruudhaaf hiriira bahaa jiraachuun mul'ate. Waldhabdeen Soomaaliyaatii fi United Arab Emirates Somaliland faayidaa maalii qaba? Itoophiyaa fi United Arab Emirates akkasumas Israa'el hariiroo isaa waliin qaban hegeree Itoophiyaatiif bu'aa akkamii qaba kajuu bal'ina oduu teenya keessatti kalaalluta. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya guyyaa irraatii amma kallattumaan bal'ina oduu guyyaa irraa isin dhageessifna. Artistii Naasaannat Warqinee sagantaa bashannanaa EBS irratti dhiyeessuudhaan dinqisiifannaa fi jaalatamummaa guddaa argate. Guyyaa irraa dhibee tasaa simulatteen boqochuun dhagahame. Artistii Naasaannat Warqinee osoo lubbuun hin du'in dura waggaa lamaan irraa dhibee simulatteen namoonni hedduun odoonni lubbuun jiru du'eeti jiraa jechuudhaan sooshaal miidiyaa TikTok fi Facebook irratti maxxansaniin dhaamsa dhaameen akkas jechuudhaan dubbatee ture. Dhukkubsachuu hiyyaan wal qabatee waan namootatti dhagahame sakandii 30 dubbadha. Ani dhukkubsachuu hiyyaan wal qabatee namoonni hedduun cinqamtanii haalli fayyaa hiyyaa isin yaachisee bilbiltanii na gaafattaniiti jirtu. Hedduu galatooma. Akkasuma immoo kanneen karaa TikTokittii fi Facebookittiin du'a hiyya labsitanii jirtu. Du'a hiyya himtanii garuu guyyaa awwaalchaatii fi eessatti akkaan awwaalamu hin ibsine. Du'a hiyya ibsitanii garuu guyyaa awwaalchaatii fi yoom akkaan awwaalamutu isinirraa hafe. Dhiisa hadaraa waan dubbattan keessatti if eeggannoo odoo gootanii gaariidha. Walaa kabajnu. Akkuma nama kamittuu ani maatii kiyyaaf hedduu nama barbaachisaadhaa fi nama barbaachisaadha. Kanaaf if eeggannaa godhaa jechuudhaan dubbatee ture. Haa ta'uutii malee artistii Naasaannat Warqinee guyyaarraa tasa dhukkubsachuun du'aan boqochuusaa televezyiiniin inni keessa hojjetu EBS beeksisuudhaan namoonni isa dinqisiifatan hedduu biratti gadda uumeeti jira. Artistii Naasaannat Warqinee sagantaa bashannanaa karaa televezyiinii EBStiin qopheessuu fi hojii aartii birootiin hawaasa biratti hedduu jaalatamaa fi dinqisiifannaa guddaa argateeti jira. Artistiin hojii baay'ee hojjetu Naasaannat Warqinee waggoota dheeraaf qopheessaa sagantaa bashannanaa ta'uun televezyiinii EBS irratti tajaajilaa kan ture yoggaa ta'u, artistiin kun bultii ijaarrachuudhaanis ijoollee 3 horateeti jira. Artistii Naasaannat Warqinee hojiiwwan fiilmiitii fi tiyaatiraa isaatiin baay'ee jaalatamaa kan turee fi dandeettiiwwan fiilmii birootiinis dinqisiifatoota hedduu horateeti jira. Du'aan boqochuu artistii Naasaannat Warqineetiin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gaddeetti dhagahame yoo ibsu akkas jechuudhaan maxxanse. Artistii Naasaannat Warqinee akka tasaa du'aan boqochuu isaaniitti baay'ee na gaddisiise jechuudhaan Naasaannat keessumattuu simannaa waggaa haarawaa kan bara 2016 hidha haaromsaa irratti gumaacha inni godhe yeroo hunda ni yaadadha. Hundi keenya bara haaraa san gammachuudhaan akka simannu nu taasise. Maatii fi dinqisiifattoota isaatiif jajjabinaan hawwa jechuudhaan gaddeetti dhagahame karaa fuula Facebook isaatiin maxxansuudhaan ergaa jajjabinaa maatii fi dinqisiifattoota isaatiif dhaameeti jira. Itoophiyaa fi Hindiin lammiileen isaanii paaspoortii diipiloomaasii qabaniif imala viizaa irraa walaba ta'e qopheessuuf waliigaltee mallatteessuun kan dhagahame yoggaa ta'u, Itoophiyaatti ambaasaaddarri Hindii Anil Kumar Raahiitii fi
Ministeera dhimma alaatti Daayirektarri olaanaan dhimmoota bahaa jiddu galeessaa Eeshiyaa fi Paasifik kan ta'e Daawwanoo Kadir ji'a dabree imbaasiin Hindii magaalaa Finfinnee jiru wajjin sanadoota dippiloomaasii wal jijjiiruun waliigaltee uggura viizaa kaasuuf irra gaameen hatattamaan hojiirra akka oolu gamalachuutiin sochiin dippiloomaatota haala mijeessuuf tumsi dhaabbilee jidduu jiru guddisuuf ifaan ifatti hojiirra akka ooluuf sochii jalqabuu ibsan. Waliigaltichi hariiroo dippiloomaasii sirrii ta'e eeguu fi amantaa fi kutannoo biyyoota lameen olaanaa ta'uu kan calaqqisu ta'ullee ibsame. Ambaasaadar Raahin uggura viizaa kaafamuun isaa tarkaanfii baay'ee barbaachisaa jechuudhaan abbootiin paaspoortii dippiloomaasii biyyoota lameen keessatti imaammata ijoo ta'an tola akka socho'an kan taasisu ta'uu ibsaniiti jira. Uggurri viizaa kaasuun hatattamaan bu'aa qabeessa ta'uudhaan dippiloomaatonni Itoophiyaa viizaa malee gara Hindii akka imalan taasisee jiraachuun himeeti jira. Ambaasaadarichi daawwannaa ministeerri muummee Hindii Naareendiraa Moodiin dhiyeenya kana Itoophiyaa taasiseen hojiirra oolmaan waliigaltee viizaa irraa walabaa gamalachuutiin dursa hatattamaa ka'an keessaa tokko ta'uu hubachiiseeti jira. Hirmaannaan dippiloomaasii kanaan alatti illee Ambaasaadar Raahin deeggarsa itti fufinsaan Hindiin Itoophiyaadhaaf karaa bu'uura liqii waliinii G20tiin kan taasiftu ta'uu ibseeti jira. Ministeerri muummee Hindii Naareendiraa Moodiin daawwannaa taasiseen booda torban lama booda ambaasaaddarri dhimmoota waliigaltee irra gaame kanneen biroo irratti hojjetamaa jiraachuullee ibsuudhaan biyyoonni lamaan tumsa tarsiimoodhaa bu'aa qabatamaa galmaan ga'uudhaaf carraaqaa akka jiranis ibseeti jira. Waliigalteen ministeera muummee Indiyaatii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa jiddugala daataa misoomsuuf taasisaniin mallattoo ilaalchise ambaasaadar Raahin waliigaltee tana hojiirra oolchuuf hojiin kan jalqabame ta'uu mirkaneessinaa jechuun ibse. Ambaasaaddarri qindeessaa sirnichaa dhaabbata raawwii piroojeektiitiin kan xumuramuu fi yaadannoo waliigaltee mallattaa'uu ibsuudhaan biyyoota 10 hanga 15 dhufan keessatti gareen teeknikaa Itoophiyaa ni daawwataa jaamee kan eegamu ta'uu beeksise. Somaalilaand keessatti jiraattonni magaalaa Hargeysaa kumaatamaan lakkaa'aman hariiroo waliinii biyya United Arab Emirates fi Somaliland jalqaban deeggaruudhaaf hiriira ba'aa jiraachuun mul'ate. Waldhabdee Somaaliyaa fi United Arab Emirates Somaliland faayidaa kan qabdu yoo ta'u Itoophiyaa United Arab Emirates fi Israa'el hariiroon isaa waliin qaban hegeree Itoophiyaatiif baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi Somalilandiif ammoo carraa biraa kan uumu ta'uu isaati. Guyyaa kaleessa sa'aatii 7 kaasee jiraattonni Somaliland magaalaa Hargeysaa kumaatamaan lakkaa'aman alaabaa United Arab Emirates mirmirsaa dhaadannoo dhageessisaa tumsa biyyi United Arab Emirates Somaliland wajjin qabdu deeggaruuf hiriira bahaa oolan. Hiriirri kun hiriira siyaasaa bu'aa Somaliland deeggaru hoggaa ta'u carraan kun daran kan uumame ammoo eega Somaaliyaa fi United Arab Emirates jidduutti wal dhabdeen uumamteen booda Somalilandiif carraan dippiloomaasii haarawaan kan baname ta'uu isaati. Kamiisa kaleessaa kana daandiiwwan gurguddoo fi adda babaayii magaalattii hundi jiraattota hiriira bahan kumaatamaan lakkaa'amaniin guutamee kan oolee fi dhaadannoo biyyi Somaliland United Arab Emirates deeggaruu dhageessaatii oolan. United Arab Emirates michuu teenya guddoodha jechuudhaan kadhaadatan yoo ta'u United Arab Emirates michummaa isii investimentii guddaa buufata doonii barbaraa irratti ijaaruun kan mirkaneessu ta'uu isiitis yaamicha dabarsanitti jiran. Akka qondaaltonni Somaliland jaanitti United Arab Emirates madda investimentii biyya alaa guddaa biyyattiin taasifte. Piroojeektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo kanneen akka buufata doonii barbaraatii fi koriidarii geejjibaa barbaraa wacaalee deeggara jechuudhaan himan. Koriidariin qarqara galaana diimaa Itoophiyaa waliin kan wal qunnamsiisu hoggaa ta'u Somaliland jiddugala loojistiksii fi daldala gaafa Afrikaa taasisuuf kan akeekamu ta'uun himame. Carraa kanaan Itoophiyaan buufata galaana barbaraa argachuuf waliigaltee taasiftee kan milkaa'u yoo ta'u kanaan dura immoo waliigalteen Itoophiyaatii fi Somaliland Somaaliyaadhaan karaatti dhibaa'uun ni yaadatama. Ta'ullee garuu waldhabdeen Somaaliyaatii fi United Arab Emirates Itoophiyaadhaaf Somalilandiif carraa bal'aa kan uume yoo ta'u biyyoonni lameen Itoophiyaadhaa fi United Arab Emirates duraanillee michuu jabduu ta'uu isaaniiti. Kanumaan wal qabatee hiriirri deeggarsaa United Arab Emirates jiraattota magaalaa Hargeysaatiin ba'amaa oole kun halkanirra hanga sa'aatii 3tti kan itti fufee hoggaa ta'u muuziyeemiin biyyaalessa Somaliland halluu alaabaa biyya United Arab Emirates dibamee ooluunis ibsameeti jira. Akka qondaaltonni Somaliland jaanitti sochiin kun fakkeenya hariiroo cimaa biyyoota lameen kan agarsiisuu fi walta'iinsi kun amantaa mul'ata dheeraa fi faayidaa waliin irratti kan ijaarame ta'ullee ibsan. Gareen United Arab Emirates misooma keenya keessatti qabduu fi
lafarratti qabataman kan agarsiiftee jiran qondaaltonni olaanaan mootummaa Somaalilaand kataan keessa Mohammad Ahmad Abdullahi hiriirri kun ergaa siyaasaa ifa ta'e kan qabu ta'uu himee jira. Taateen kunis Soomaaliyaan jalqaba torbee kana keessa waliigaltee tumsa ittisaatii fi nageenya United Arab Emirates wajjin qabdu addaan kutuu isii erga beeksifteen booda waggaa ta'u kabineen Soomaaliyaa waliigalteewwan ittisaatii fi nageenya biyyoota lameenii jiran hunda addaan kutuu akkasumas waliigalteewwan bal'aan buufata doonii Barbaraa basaasootii fi Kismaayyoo waliin wal qabatan hunda haquun ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.